nutile wada sigal la yar kana gab wala okay mali amin wala jechu barbadu jolle amma warri asini dorgomtan wala whatsapp qabda nan qaba okay bilakobsa bilbilaketi amini follow goditi amini text god amino jolle dorgomti kesajani whatsapp irratti hiditi saati sagantaan itti darbu guyyaasa achirratti dhufu isaanii immediately galchaa deemna jechuudha. Jeequmsa akka kaleessaa fi maarreen mudatu. Sanaaf illee karaa keessaa lakkoofsa bilbila keessanii ergaa fi WhatsApp groupii isiniif faayidu achi keessatti yeroo sagantaan jirullee achi keessatti akka sagantaan banamee dhuftanii toora qabatanii formaal gochaa deemnaa jechuudha. Warra dorgommii lammaffaa sadaffaatti darbaa deeman akkas goon. Ayye nan ergaa fi yeroo isaa WhatsApp isa baasaa deemtaa jechuudha amina. Yes, thank you. One minute. Okay, wada amanta na kimsati nagat. Ya, ada berita. Paksa para romoto ko lama jadi boy. Bayat. Anay. Di saat dia dah dia berjaya. Kan ibar. Wala lo gabab du sini jalo. Jadi. Ora ba ora lo astau diraga. Isin tu tulka mata gammel askasira. Bara bariin dhokatee dukkanni lafa guugee bineensaaf mirgi tollaan dhala namaa daguugee bara safuun harca'ee duudhaan sakaalame bara dhugaan manca'ee sobaan bakka dhaalame jaarraa jaariin badee sommoon soqolame jabana abbaan qe'ee isaa dhaalame kan tokko facaase bara tokko haamu harreen cidha deemuuf bara farda saamu bara bofti fokoqaan summii sagal baatu tokkoon nama hiddee tokkoon nama nyaatu bara gadaan badee madaan biyya dhaale bara dabaan gadheen seenaa dhoksuuf yaale. Bara akkasii keessa kai maaliif teessaa jedheetu tuttuqee onneetu si kakaasa gola sammuu seenaa sitta saasa nu garuun dubbannaan dubbii faallaa dubbannee faaluurra immoo teenyee dubbataa laallaa jennee cir dhutuun jedhiin beekaa dhiisne maleessaa maal akkam nu teessisa akkaataan itti jirru ta'iin har'aaf kaleessaa warri dabaaf shiraa waan hunda nu haaltan waxxee ormaaf firaan nu duguuguuf yaaltan irreefumna keenya warri gaaddan cabsuu haqaaf dhugaa keenya warri yaaddan dabsuu uumamumti keenyu kan isin guggubu boqannee yoo teenyu kan isinin dhukkubu laa gubboo isinillaa borsaadhaa waan qabu garuu sinan gorsaan doofaan qabu dhadhaa baasuuf jecha dhadhaan sukkuuminaa moonyeetti naqxanis bishaan hin tuminaa uumama harka uumaan hin haaliinaa waan hin banne balleessuuf tasuma yaalinaa galaana waaqnume ajaja isaan labsee tasa namni gogsu seera uumaa cabsee haroo guddaa gogsuuf maalumaaf gaadama faala marga namaan akkamittiin goga maal kun hin yaadama dhugaa waaqaaf lafaa tan sinittan hima haroo kana gogsuun dhiisaa baay'ee cima maaliif yoo jettani sababni koo sirrii galaanicha duubaan baay'eetu jira firri duuba galaanichaan galaana isa guddaa qurxummiitu dhufee lafarraa sin muddaa kanaafuu gad taa'aa galaanichi hin guu man'ee baay'ee qabaati qurxummichi sin du'u galatooma. Wow. Good job. Amma ayyoon fadhaa. Ati amma waa hundaa sooressi jechuudha. Kamilaaltan amiin amma walaloo irratti jennamoo sirba irratti jenna ani koonfis na godhee jira dhugaa rabbiin naa laala. Yaa amma gurbaan kun sooressa ada kan sooressa walaloon leencimaadha ani jechuun garuu ani sirbuwaan isaa wayyaa jira. Sagalee ajaa'ibaa qaba. Lachuun haa dorgomu. Maaliif sooressa gurbaan kun maaliif waa walaleessuu hin danda'a jechoota inni filate akka inni itti waa'ee qurxummii akka itti qurxummii keessa qurxummii sana gosine malee bishaan sana gosine malee gaafa bishaan sun gogu qurxummiin madaa. Galaana sana duuba galaana biraa jira jedhee bara. Ajaa'iba. So bara gadaan badeene gadheen sitti sirbaa jedhe. Argitee? So waan gurguddaadha waan achi keessatti illee kaasee waan baay'ee keessaa koot godheera. Ammoo gurbaan kun sooressa. Feetan fudhadhaa feetan diisaa hangame xiyyaan gammeedhaa wajjin. Koi beekamu. Yaada fayyada barbaadaanis. Sarratti maali ani waan gurguddaadha. Yaloodhaan dabree walaloodhaan jechuun walaloodhaan. Gammee nama nu keessa taa'aa jiru kun isallee
خنا قام خجال جادك سنبيكو الناتي قالوا gammeen gaa dura dorgommii keessa jira. dorgommii keessa jira bakka isaa wajjin wal dorgomarii kana booda Haacelle jira. Haacelle jira. Haacelle hin dhufne bar Ni jira marsaa lammaffaaf dabree jira Haacelle. So Abdulhakim jira, Haacee jira, Gammachuu jira. Afuraffaa amantara kanaatu dhufe jechuudha. Akkasitti qaba. Wannollee jira eenyu maqaa isaanii jalaa badee kan birallee hin jira namni birallee. Yaa waadaa jabaadhu siin jechuu barbaada. Eenyu muneessaa jedhaa sila. Waadaa dhuma waadaadha jabaadhu jechuudha akkaanumaan itti waloleessu jechoota waliin. Waadaa waa lamaan iluu dorgomuu qabdaa. Hedduu nama hawwata. Laala mantana Amino siifina maaliifadhu warri waraloo amma dura dheessaadhaa ture kaleessa keessaa baasaa ture gammachuun waan dabreefin baaseen ture Haaceenis dabree jira baaseetiin ture amma namni hafe waaqlaan taak seenaa yookaan immoo humneessaa or sadeen. Anis galatoo gammada. Ammas dubartii keessaa eeyyamatti lalistuudha. Angara ne bari jira. Jira ammallee eenyu muneessaa jedhan jira tokkollee. Humneessaa si jeebar kunoo humneessaa jeebar. Humneessaa akkanati muneessadha. Waadaa. Muneessaa ta'us humneessaa bakka tokko. Tole aadaa qabadhaa waadaa. Muneessaa Prince. Dhaamsa dhumaa dabarsaa fi dhaamsi dhumaa waan ittiin jettee yoo jiraate habuu. Ani gaba ijaan akka jeeti isu waan jette isu dubeeka. Amin sanuma aadaa darbu. Walaloo wayyeettanii isin. Lamaanuu. Boota. Tirmaanis walaloonis taalentii lama qaba. Ayyee. Taalentii lama. Ayyee nookootu ayyee. Halkan gaarii itti fufilee. Aboo maqaa sana ilaala. Waadaa Geetaachoo. Waadaa Geetaachoo galatoomuu Geetaachoo jedhamu yaadatte baata'e waaqoo yaadattu waaqoo gurbaa diraamaa fi waan gargarii hojjetu biyya keessatti artistiidha gurbaan suni har'a guyyaa aruuzazaa ture baga gammaddee aruuza keetii baga si ga'etti jecha waaqooni guyyaa cidha isaatii kana waan gurguddaadha waan raawwatee akka odeeffannoo biyya keessaa ijoollee cidha gubbaarrallee turanii faamilii maatiin kollee achitti argamanii turanii hidhamtoota Oromoodhaa malee hidhaa jiran akkuma aruuza isaanii irratti deemanii burshii ilkaaniidhaa koolgeetii kennuudhaan saamunaa kennuudhaan hidhamtoota Oromoodhaa aruuzni lamaanuu deemanii daawwachaa turan mana hidhaa jiran irra ganama suubii isa ba'anii ilaa galgalaatti jechuudha waan gurguddaa hojjetanii dhaamsa gurguddaadha jabaadhaa fayyaa ta'aa cidhi keessa cidha gaariyaa ta'uu bakka akkasumatti Ingiliisiin ilaalta akkanaan abboonni keenya namoonni keenya illee warra mana hidhaa keessa jiran yaadachuudhaan bifa sanaan dhaamsa gurguddaadha waan isaan godhanii cidha isaanii guyyaatti nama nyaachisanii maal godhanitti hidhamtootaaf saamunaa ilkaanii saamunaa nafa maarreetti dhiqatanii waan garii fuudhanii hidhamtoota Oromoodhaa mana hidhaarra jiran deemanii gaafachuun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama boonsuudha. Oduu akkasii waan akkas nama bohaarsu akkasii silaa miidiyaa guddaatu iyyuu irraa haasa'uu qaba waan akkasiidha. Sanaaf thank you jechuun barbaada waaqoo si jaallannaa aartii keetillee jabaadhu dhugaadha maatiin kee wareegama gurguddaa kaffalaniiru waaqoo jechuun abbaan isaa yeroo darbe magaalaa Najjootti mana wajjin faamilii isaa kan isaan abiddatti qabsiisanii gubanii waaqoon rakkoo akkasii keessa ture. Waan nama boonsuudha waan itti hojjettee dhugaadhaa jabaadhu aartii keettillee fayyaa ta'isiin jechuun barbaadaan gaba kootiin kanumaan dubbachuuf fayyaa ta'a. Itti fufaa sagantaa keessan waadaa bineentii ergii gara isaa telefoona ergii galatoomi. Gammachuu atillee na ergitaa? Nan ergaaf. Waadaa foolooti godheen jira galatoomi jabaadhu.
itti fufi. Ijoollee jajjaboo hedduu kan walaloo akka gaariitti barreessan ijoollee jajjaboo hedduu argachaa jira dhugaa rabbi dubbachuu. Namoota garaarraa galcheera. Dhaloota ajaa'iba. Gamne waan hojjetu qabdaa. Fuune akkam jirtu? Salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Artisti Karrayyuu Addisuu Karrayyuu kabajamaa ulfaataa namaa bagaa nagaannoo dhufte eessatti baddee? Jira kunoo shaashaa faayidee. Tiiviirraa baddee ta'um. Jira gama yuutuubii kiyyaa dhaqee ilaali. Adnaan Abdallaa Amiin Huseen baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna hunda keessanuu nu jiraadha umurii nu dheeradha. Galatoo. Mammaaksa jettanii mammaaksa isin jedhanii isinii baa jala taa'enni bineentitti rukkute. Dabaree eeggadhu kaa. Dabaree nana miti dhiifama gammachuu. Nagaa gaafattuuf cadhise beeki. Naaf kolchi. Tole naaf kolchi. Oromoon waloof kolcha naaf kolchi. Walaloo. Gammachuutti fufi. Bineensittiitu tuqa. Biiftu galatoo. Waa xiqqoo itti nafee ture. Gammachuun yoo nu borsuu ta'e malee. Boharsuu malee lakki. Waanuma gabaabduu isinii jedha takkan dhabu jedha mata dureeni. Nama gaafa dursee dachirra dhalatu hayyuu fi hattuullee ililchaa simatu. Hunduu ilil jedhee hunduu dura booyaa gara dachii dhufaa firaaf ollaan bahee ilil jedhaa kolfaa. Gaafas hin beekamu eenyummaan isaa boruu kallattii jireenyaa kamitti akka goruu. Silaa takkan dhabu takka hayyuu ta'a kan rakkoo hir'isu yookaan hattuu ta'a kan ollaa rakkisu. Takka arjaa ta'ee dhiphuu lammii hiikaa yookaan dondha ta'ee golattiin ol fiigaa. Takka qaroo ta'a hireen gamna godhee yookaan gowwaa ta'a gowwaa quba hodhee. Takka amanamee rakkoo lammii furaa yookaan gantuu ta'ee qomoosaa gurguraa. Kallattii jireenyaa kamittillee dabu eebbaa fi abaarsa keessaa takkan dhabu. Garaan haadha takkaa burreen gadaamessa fedhugoota baataa fedhummoo dabeessa. Hundaa ji'a 9 gadaamessa baatti kan ishii ciniinus ciniinsuudhaan dhalti. Galatooma. Fayyaa ta'ee jabaadhoo qalamni kee mirgisu jechuun barbaada. Gamme baay'ee waan gaariidha waan ati gochaa jirtu. Nama boonsaa ammoo kitaaba barreessitee harkaa qabdu sira deebi'iitii jechoota jajjaboodhaan sorii. Aynoo nan beeka akkati gama jechootaanii waan jajjaboo orqe keessuu argaan jira. Irra deddeebi'iitii ilaali. Maaliif yeroo 2-3 yeroo haga maxxannaa'utti irra deddeebi'i ilaali waan bareedaadha. Jabaadhuu qalamni kee dachaanaa mirgisuun jedha. Dorgommii gurguddaa si eeggata gaa ijoollee jajjaboo dhufaa jira. Isaafillee of qopheessa. Koi gamme kaleessa maal Akkatti dubbisan. Arra dorgomuutti hin jiru kitaaba keessaa takka isin affeeru jira beekaadhu. naagalee bar akkasumallee taa'ee. Kanaan jette sen ol kaayadhee jira dorgommiif kaayadhee jira yaada ati kalee naa kennite san irratti hojjedha. Arra kitaabuma kiyya keessaa takka banee laaptooppii marraa isin dubbisuu jira malee. Okay, thank you. Waan laaffaamen dhumnetu jira an isuma keessaa takkuma peejii takka banee isin dubbise. Jechuun kiyyaa maaliif isin jedhu beektaa akkaati gad deebitu hin barbaadu akkaati ol deemtu hin barbaadu. Hin beeka hubadheera. Ayyaa jiru. Fayyaa ta'e. Qabee hojii naqamee jira. Buyitaaf ta'a godhu. Adaan balbal hin jedhin taa'e maaliif qofaa nyaattaa siin jechaa jira uummanni. Aboo wanni nyaachuun jira chiipsii nyaachuun jiraallee. Komantiidha. Akkamitti adaan maaliif qofaa nyaata siin dhiisee hin jechaa jiru.
Xibsii biraa nyaannu jedhanii adnaan. Kun kijiba soba kun. Koi beet deebi'a. Addis. Dhaqi deebii rakkoo qabu. Jootee tullu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddani jirtu akkamsin. Jira akkam fayyaadha. Jira galata Rabbiyaan illee akkamsin jirtu. Jirra kunno. Baga nu jiraattani jiraachuun keessa nu waa caala waan guddaa nu caala. Fayyaadha. Maal mammaaksa afaan Oromoo maal qabattee dhufte? Yaanni keessanii dorgomsiisaallee jirtu natti fakkaataa. Anis akkasuma dhaloota aartiitii garee aartii piroomooshinii magaalaa Bishooftuu irratti barnoota barachaa jira. Ammayyuu seenaa aartistii Oromoo nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa ture. Har'a gargaarsiisaa yookiinis immoo seenaan isaa hin barraa'in jiru. Taa'een barreessaa jira. Ammallee seenaa aartistii Zariihuu Wadaajoo kunoo barreessaa jira. Gara xumuraa gaheen jira kunoo. Ani tiyaatiraa fi wantoota adda addaadha diraamaa monoloogii adda addaadha kan hin barachaa jiru eebbifamuuf baatii 2 qofaa tafe. Ani asitti immoo isin biratti immoo waan ani ittiin dorgomuu barbaadu haala yerootiin wal qabatee walaloo osoo hin taane monoloogiidha. Amma yeroo kana miira namaas kan to'atu, miiras kan fidu, miira namaas kan madaaluu dandeenyu bifa aartiitiin monoloogiidha irra caalaa jechuudha. Seenaa waa'ee nama saba keenyaallee bifa monoloogiitiin gaafa ibsinu baay'ee nutti tola, baay'ee nutti dhaga'ama. Kanaaf walaloo ko bifa monoloogiitiin dorgomuun barbaada yoon carraa argadhe. Monoloogiin kun Oromoo dharshaa? Nama keenya monoloogii. Maal jedhu? Hin beeku monoloogiin kun Oromoodha moo? Gaafachuu danda'an. Lakki seera aartii keessa jira. Sitti himaa jira absheera. Akka inni natti himu fedhe afaan Oromootiin. Okay. Aartii keessa jira. Monoloogii moo? Yaa gadi fageenyaan wanta adda baafadhee wanta nu badhee hin qabu. Monoloogii walaloo irraa bifa diraamaatiin kan bifa walaloo fakkaatee bifa diraamaatiin kan ibsamu sanatti hin beeka bifa diraamaa. Seenessuu jechuudha. Seenessuu. Wannoo tokkoon akaakuutu gam tokko. Akka gootu waan tokko sitti hima ammantanaan seenaa abbaa keenya obboleessa keenya hiriyaa keenya Zariihuu Wadaajoo seenaa isaatiin barreessaa jiraa jetti. Akkasii warreen gartee barreessitan kun nutillee yeroo dhabne amma chaaptara gooniituma gartee osoo sila amma irraan tana haa Usmaayyoo dalagamee ture kophatti baasuutu irra gaariidha moo akkuma gartee yeroo hunda tokkummaa waliin jedhu saniitti osoo sila amma warreen hafan kana Zariihuunis seenaa eebbisaa addunyaattis eenyumas itti dabali seenaa Usmaayyoo faamu. No. Usmaayyoo dhumee jira bakka already san dhumee jira. Yoosef Gammachuu faatis. Bakka hin danda'amu. Hin danda'ama. Nuni amma wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Nuti amma yeroo kanatti wanti baay'ee biizii nu godhullee hin jiru nuun. Wantoota akkasii amma jechuudha yeroo darbe baatii tokko dura haqeetan mana isaanii deemne jechuudha. Nuti deemne nama muraasa taane uni achi ga'u kan isaan dhukkubsatan artisti Zariihuu Wadaajoo. Kana booddee isa seenaa isaanii qorachuudhaan dhiisne yaala isaaniitti deebine wajjin turre isaanii wajjin booda itti fooyya'ee taphachaa turre seenaa isaanii haadha warraa isaanii irra qorannee galle. Daballee qorannee yoo baatii tokko ji'a tokkoof erga jalqabne ji'a tokko guutuu barreessaa jirra laa. Amma garuu gara xumuraa geenye jirra. Okay. Kanaaf seenaa kamiyyuu barreessuuf wanti duubatti nu deebisu yoo jiraate. Okay. Wanni gootu takkaatu hafe gamma. Osoo waan kan hin xumurin seenaa isaa namni beeku tokko Abbitoo Kabbadee taaka warra lubbuudhaan jiru.
Ilfinesh Norway jirti isaan wajjinis wal qunnamiti Echi. seenaa dhugaadhaaf fudhadhu. Yaa abbita'u as natti dhiyoo jira abbita'uun waan Seenaa kana as gargaaruu nan danda'a. Usneetu magartee waan hin taane baasurra just review gochuu dandeessa. Laala amma seenaa isaa anima jaartiin isaa seenaa isaanii beekti jee hiyyaa turan. Kana dhugaa sitti himaanii. Unoo na dhagaa jirti yoo ni barbaadde. Garuu zarii hunuu waan inni dhagaa ture sirriitti siif ibsee moo siif hin ibsine I'm not sure. Akka jedhu. Garuu wanni ati gochuu qabdu maali? Namoota importanti ta'an. Abbitoo kabbada eenyu silaa abdi kopheen hin jiru rabbi rabbitaa godhuu fi ilfinesh qannoodha. Ilfinesh qannoodha. Ishii qunnami osooniif waan kana gadi hin baasin. San booda akka gaariitti argataa jechuudha. Yookaan isumallee gaafadhu maal gochaa jirtanii barakkanaa kajoo. Of duuba deemine daagimma kunnin as jira Ameerikaa kana keessa. Yeah. By the way, ani abbita'uun si dubbisuu nan danda'a. Abbita'uun arguu nan danda'ani. Waan ijoo achi keessatti kaasuu barbaadu yoo jiraateeti paastor abbita'uun gaafachuu nan danda'an. Arguu nan danda'a. Kanaach immoo telefoonaanis yoo fedha qabaate telefoonaanis gaaffiif deebii wajjin gochuu barbaadde lakkoofsa bilbila isaatii si arguu nan danda'a jechuudha. Yaa jarri kuni warra gartee nu dura dachaa ture hangafoota keenya asii galee amma daagim as jira anillee dawwalee wal qunnamsuu sun hin danda'a. Kan keenya immoo rakkattanii anwaanis ofii barreeffadhaa jedhe kun ofii kootii nan barreeffadha isin hin joorsuu jedhee barreessaa jira jalatti. Anis isin rakkisa. Anaan barreessina. An seenaa takka qabu. Wanti nu rakkisu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Adnaan illee addisuun illee isin hundi keessan wanti nu rakkisu nuun maanni beektu namoonni keenya namoonni gurguddoo ta'an namoonni akka kanaa nuti dhaloota aartii warra boodaati. Haga xiqqoo namni nu baraa dhufutti haala kanaan wanta nu keessa jiru hanga namni baraa dhufutti huuqama nuti isaan dhuguma seenaa isaanii barreessuuf haga nuti tattaaffii qabnu hanga namni nu barutti bilbila nutti naasaani seeraan. Eessarraati yoo jennu qoy yeroo biraaf haa jedhaniif haa cufan. Garuu nuti dhaloonni kun yoo akkaataa kanaan namoota wajjin walitti dhufne seenaan kun nu dagaagaa deeme nuti barreessuu dandeenya. Wanta kamiyyuu amma kallattii ammaatiin bilbilaa yoo isin nu quunnamsiistan namoota kanatti nu fiddan kan kana caala kitaaba isaanii maxxansinee nuti dhalootaaf keenya darbuu dandeenya. Fakkeenyaaf kitaabota bara kanaa wajjin wal qabatu kitaaba barreessuuf wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Hawwii keenya nuti baay'ee tattaaffachaa jirrallee garuu namoota akkasitti kan nu butu isinidha. Namoota isaanitti siqan isini malee nuti kallattii namoota kana dubbisuu. Namni 165 as jira jootee hajoo kana follow godha. Wanni takka barreesse wondafu. Haa ta'u nama tokkonidha joote ammaa fi isa kana gaariidha. Bal'inaan itti deebiin kunnamaa addisuun si kunnamaa namni hundinuu isin kunnamnaa warri Awurooppaa jiranis isin kunnamanii sirbaa miti ta'e illee laali maal seetanii yoo hedduu miti ta'e haga umurii keenyatti adaanillee anillee haga wajjin hojjedhee argetti waa tokko waan nuyi kaasuu dandeenyu illee hin jiraata. Isiniif himsina. Hin jiraata garuu irra caalaa immoo akka reefu adnaan jedhee warra yeroo sana yeroo dardarummaa isaaniitti isaan wajjin dhufanii gama aartiitti rakkoo waa hedduu wajjin dhamnamaa turanii aartist Ilfinesh Qannoo fi akkasumas abbita'uun dubbisiisiin jedhee sirrii odeeffannoo bareedaa sii kenne. Daagima konnen. Kiilolee balbaalaa. Minillee Anwaaris baay'ee beeka garuu dubbatu malee. Adnaaniin irrallee beeku namoonni beeka jechuun haadha manaa irraa kaa'ati waan haadha manaa irraa arganne isaan kanarraa argata waan nurraan argannes namoota biraa irraa nama nu dura isaan beekan irraa argata. Adnaanis akka gaariitti hojii turanii isumaatu wal nu barsiisee yoo Adnaan irra waa'ee isaa hin beeku dhugaa yoo dubbanne seenaan isaa immoo isaa hin dagatu osoo jiru akkanatti wal yaadachuun jooteen yaada bareedaa kaaftee ati walumaa galatti jabaadhu itti fufu yaada hin argatin yaada tokko namoota akkanarraa immoo
yaada dagatamee irra kuttame tokko ni argatta jedhee yaada yoo akkanaan itti fuftee jabaadhu yaada gaarii sii kennan akeekan. Naannifin waan kana namoota asirratti goonee qabannee turre. Namoota muraasa keessaa Abbitoo Kabbadee, Amantee Doojoo, Ilfinesh Qannoo, Ittaanaa Tolasaa warreen jedhan isin beekuu dandeessan seenaarraa qoqqoranneetu namootarraa maqaa isaaniitti goonee turre asirratti. Ittaanaa argatteetta? Ittaanaa Tolasaa? warra wajjiniin isaan turan keessaa Isa argatteetta? hin arganne. Nama tokko iyyuu hin arganne amma isaanii. Ittaanaa naqamtetti argatta. Amma garuu yeroo tokko Finfinneetti ijoolleen sagantaa wayii qopheessanii fi waan ta'e gochaa fi akka isaan turan nan beekaa. Ammoo yoo abdee naqamteen ijoolleen hausoo keessa jirti ijoolleen ni beekan naqamteetti argatta. Naqamteetti argatta. Ammoo ijoolleen jiru karaa keessaadhaan bilbila eenyuun akka argachuu dandeessu Ittaanaa Tolasaadha sii kennuu nan danda'a. Achumaanii waa'ee dhuma Ittaanaa Tolasaa sanayyuu ofii masaayyuu interviyuu godhii gurbaanii nama jabaadha. wanni kana isin jennuuf maal akka ta'e ni beektaa? Wanni kana nuti sitti himaa jirruufi seenaan nama tokko useetuma laaqamee bahuu hin barbaachisu. Atillee siifillee maqaa keetifillee gaarii miti. Taaka jedhu. Amma fakkeenyaaf amma gaafa eenyu Xilaahun Gassasseedhaa gaafa duusani nama biyya kumaatamaa bahanii awwaalan. Garuu seenaan isaa kan dubbatame achirratti bulgaa beerasab jaanitu dubbisan. Mucaan garuu warra wanneeti. Gaafa sana Taaddalaa wajjin turre. Maali bulgaanii hin beeku ani. Taadde maali bulgaanii jedheen. Lama isaan fidanii dubbisan maalitti beekna namtichi Oromoodhaan jira. Yaa bulgaa beerasab jaanii. Zabeera bulgaa jedhanii. Zabeera bulgaa. Akkatti seenaa namaatti faalleessuus jechuu barbaadeeti. Kanaaf namoota ciccimoo nu caalaa anamanta Oromoo gochuu dildaafi. namoota dabaliin beekan Finfinnee keessa wal turre. Yoo achirraa nagaa wanta seefini maali waa'ee isaa. San dura garuu seenaa nama tokko gaa barreeffamu jalqabarraa haasteeti. Warra kanaa wajjin ture daagim kiloolee melba Abbabaa Bushufaa Deemii fakkii waan isaan dalagaa turan I think hirpaan gaafurallee waan bitura fakkaata. Tottobaa fa'aa waa'ee amma gaafure waan ammata digdamaa keessaati kanaan siimaa jiru. Kasan dura ammoo osoo nan gaafa nan biyyaan bahin warri beeku Abbitoo Kabbada ilmaatu yoo ni argatte eenyu obboleessa Tottobaa seen eenyu Taaddasa Daaneel Taaddasa diisii jira. Daaneel as na biratti argama yaa. Yaa diisii jiranis suutatti qoradhuuti maqaa achirratti barreessuu qofa osoo hin ta'in siifillee seenaa tahaa sheenaa kan nuti hin taanedha ammadoon ayyaanni. Yaa bu'uura isaanii hausoo dur isaanii guddattuu Wallaggaa keessatti hausoo dur isaan keessaa ba'an keessaa jalqabeeti. Waa hedduu kaasuu dandeessa achi keessatti jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Yaaduma waan irratti hojjetu waan hin beekan. Ammoo waan hedduu jira achi keessa argitee amma wanni isaan hojjetan keessatti warra akka Koloneel Saalee Dagaagoo fa'aa ka'a namoota adda addaa ka'a achi keessatti isaan duuba wallee namoonni barreessaa turan illee wallee isaanii keessaa gama sabaattiin dhufanii qamadii gosi jedhu maafan gosa qamadii aduuttan baasa malee aadaa kee dhoksi jedhu maafan dhossa aadaa koo sabattan baasa malee jedhanii sirbaffaa jira yeroo sana keessa. Yeroo sana gaa ta'u walwaallee si dura dhaabbachaa hin jirru waan hojjetu kana suutatti tasgabbaawiiti isallee irraa qoradhuuti namoota kana hordofi warreen gartee bilbila isaanii hin qabne bilbila siif laannaa dubbadhuuti wajjin amma arjoo guddattuu maal baandii maal hedduutu jira. Achirraa jalqabarraa gizee ooftee bar wanni tokko kitaabni tokko gwada barraa'u asirraa eegalte. Isa dhalatee ashina deebiste barreessaan eenyu akkana fuula duraa san jechuudha. Akkana boodarraa osoo deemtoo osoo deemtutti wanni kun mi'aayee eessa dhufaa nu bira dhufaa jechuudha.
Dubara kan rumani. Generasi kan jelas sena itu. Amma sekali hasil kaya. Hasil kaya sekali. Arno. Ardani. Nagalera. Tawa waale ilmi adla. Nageessu. Akka dubbadhu ammaan Ayah tu. bar waa gamma obboleessa kiyya kanaaf akka gaariitti akka galutti ibsitanii fi jirtan. Kitaabni kan keellee akka guutuu ta'uu fi Zarihuun seenaa Zarihuu yoo barreessuu barbaadde Ilfineesh keessattuu Ilfineesh fi Abbituu dubbise yoo isin jedhan inni waan guddaa tokko. Namni immoo kitaaba barreessu as keessa immoo tolcheetti hin tagulaalu namoota jajjaban hunda jala jira baay'ee waliin beeknu malee caalaa abbuu namni jedhamullee as jala jira nama jabaadha. Namoota tolchee waan hedduullee walii gulaaluullee dandeettan walillee sirreessuu dandeettan namoota jajjaba jira. Kanaaf tolchiitii jabaadhuu akka kitaaba guutuu ta'ee nullee seenaa ati barreessite seenaa Zarihuun san dhaloonni ammaa kunillee akka irraa barannutti jarjartanii baasuudhaaf osoo hin taane waan gaarii tokko waan amma fakkeenya Ilfineesh yoo barbaadde argachuu dandeetta rakkoo miti. Ijoolleen hawwiin jirti intaltis anillee bilbila ishee akkuma godhe si barbaadee si kennuu danda'a namoonni birallee si kennuu danda'ani Abbitoo inni si qunnamuu danda'a ammallee hiriyaa isaa mootu kana qabte jirullee si kennamee sitti himamaa jira jechuudha. Waan bareede dhuftee kaafte. So kanaaf kitaaba guutuu ta'eetiin dhaloota irraa dhalootatti darbe. Zarihuun immaan kunuu eenyu jedhee dhaloonni irraa baratu tokko gochuudhaaf waan guutuu ta'e osoo fuutee nuu dhuftee waan gaariidhaan ullee akka gaariitti dubbisnee namoota dhaloota irraa dhaloota seenaa sammuu akka dhaloonni keenyallee irraa barataa ilmaan keenyallee irraa baran gochaa deemuudhaaf kitaaba guutuu akkasii ta'uuf waan kana godhi ulfaadhu waan gaarii kaaftee waan gaarii yaadattee seenaa weellistoota birallee seenaa namoota jajjaboo birallee irratti hojjedhu ispoonsara illee hin qabaanne namoota ispoonsara sii ta'uu danda'an sii barbaannaa waan qabnu nullee walitti guurreetiniin si bira dhaabachuu dandeenya jechuudha. Sigalee wanti guddoon gama ispoonsaraati wanti hir'inni guddoon jiru kitaaba fi fiilmii adda addaa barreessuu fi hojjechuu irratti aartii Oromoo tana keessatti aartistiin Oromoo hiyyeessa. Namni waa katabullee hiyyeessa. Garuu nama dureessaa fi nama mootuu wal bira dhaabachuu danda'u namoota amma doolaarri dhibba osoo walitti fuunee jennee namoonni as keessa jirru waan guddoo tokko si biraan ga'uu dandeenya jechuudha. Namaaf salphaa. Loomiin 50 nama tokkotti baadha nama 50 garuu faayaa jechuudha. Walirra hirreetiniin gochuu dandeenya. Seenaa waan gaarii Zarihuun nama jaalannu nama mootuu qabsoo Oromoo tana keessatti illee shoora guddaa qabu. Nama gaafa namuu biyyarraa baqateetiniin deemu biyya abbaa kiyyaatti irratti du'a jedheetiniin itti cicheetiniin wannoo jedhe irratti biyya ofiit irratti agarraatitti rakkatee dararamaa jirudha jechuudha. Gaafa biyyarraa deebi'ee Amerika irrallee gaafa namuu Amerika beetin jedhe Amerika keessallee mootu carraa argameen Amerika keessallee jiraachuu ma danda'a ture. Galee jechuudha. Seenaa guddoo qaba Zarihuun. Galee seenaa dhaloota irraa itti barsiisuu dandeenyu hedduu qaba. Waan kana tolchitas gabbaa'ee haala bilcheeffatu irratti hojjedhuun jedha. Galatoomii haganuma jedha. Nama dhaggeeffachaa ture namni maal jedhama irratti qabee namni waa dhaggeeffachaa sin dhagoo adnaan bakka tana. Amma dullumni rakkisee namicha kan ayyee. Laal amma tana wanni nuti Abbitoo siin jenne eenyu Ilfineesh kan jennee fi amma tana ammas yaada barannatti dhufe beeku. Isaanillee jara kana isaa hojii dalagaadhaa turan isaan irratti illee hojjedhu seenaa isaaniitti illee. Exactly. Laalama si galee wajjin dalagaa turan. Amma Abbitoo Harargee irraa ka'ee achi keessa eenyu fa'aa jira Abdi Qophee fa'aa jira. Isin galaa wanni Abdi Qophee fa'aa jira eenyu. Sansalata guddaatu jira. Amma si galee. Yaadara biyyoolessaa bara 1977 Finfinneetti geggeeffame sanarratti godinaalee hundarraa deemanii akkasitti wal faana laal amma ilfeelleen osoo lubbuun jirtu kashilee dalaga Abbitoolleen osoo jiru kasaalee dalaga jarra lamaan kuni is very important and positive jarra kana keessa eenyu jira Zarihuuntu jira. Jara sadeen kana keessa eenyu jira Abdii Qopheetu jira. Du'ee jira Rabbi ramtaa godhuufi artii keessatti. Wal qaban naanneewi. Isaanuu siif himanii
kanallee sammuu keessa qabadhu kunis ajandaa biraati. Okay. Yaa. Adraa fixattee joote waan asitti himuu barbaadu gabaabsee waan asiin jechuu barbaadu. Ilaa namoonni seenaa dabalataa ol baanee waan kanarratti waan haasofnu qabne jedhan illee jiru. Isa kana waan dabalataa yoo namoonni biraan jiraatan guyyaa biraa itti fufna. Ammoo waan asiin jechuu barbaadu jarjartee waan kana ammatti kan godhamte akka gadi hin baafne habilchaatu namooti soran illee hedduu jiru. Eenyu I think Abdiisaa Balaachoo mucaa jedhamuun beektaa? As keessatti hin beeku. No, seenaa sana keessa utuu hin ta'in gurbaan litireesharii baratee jira. Abdiisaa Balaachoodha. Okay. Abdiisaan yeroo hedduu Zarihuun biratti yeroo dheeraadhaaf deddeebi'aa ture. Abdiisaa Balaachoodha. I think waan tokko hin barreessini oolu waan jedhuun qaba. Ammoo Abdiisaa wajjin illee wal quunnama. Hin jarjarinaati waan tokko cuunfame yaada gamaa gamanaa waan faffacaa barreessuurraa iddoo tokkotti waan bilchaate gadi ba'utu gaariidha. Sanaafuu haga fedhayyuu hafitatu haga fedhayyuu hatu sanaafi sila waan akka reefu adnaan jedhee namoota achi duubatti walaloofaa barreessaa turantu jiru. Kattisaa wal argantu jiru. Biraayi tiyaatiriitti yeroo jalqabaaf Harargeerraa iddoo gariitii Wallaggarraa walitti dhufanii namootumti Zarihuun faa kanayyuu gara waltajjiitti fide immoo jiru lubbuudhaan. Argitee isaan sana faa karaa ittiin quunnamamu yeroo sana keessatti sabni keenya maal keessa ture maaliif barbaachise kaabaa kibbaa walitti dhufuun yaada qabiyyee jedhullee walitti cuunfanii yeroo sana keessatti waan jiru istoorii isaas achi bakka sanatti illee jabeessanii itti adeemuun gaariidha jechuudha. Sanaaf yeroo sana keessatti waan gurguddaa jira amma eenyu Jaalabbaa Caalaa Lataafaa adda bilisummaa Oromoo keessatti warra iddoo gurguddaa qabattu jiru. Yeroo sana keessatti eenyu isaanillee as jiru lubbuudhaan yeroo sana keessatti waan ture argite yeroo sana keessatti waan ture waan gaggabaabduu anjara kana si quunnamuu nan danda'a waan gaggabaabduu waraabeetti si dabaluu nan danda'a. Sanaafuu jarjaraan akka hin baane isa sana siin jechuu fedha sirriidha. Maaliif abbi ta'uu Wallaggatti dhalatee Harargeetti gad darbee gitaara leenjisanii Alii Shabboo Alii Birraa wal harkaa fuudhanii san booda abbi ta'uu afaan Oromoo waaltaadhaan sanatti taphateeti kan welleen abbi ta'uu hamma har'aatti ka Alii Birraa fa'aa hamma har'aatti gurra Oromoo keessaa hin banneef. Maaliif afaan Oromoodhaan waan weellisaniifi jechuudha. Kan ba'aa fi kan lixaa hankaabaa fi kan giddu galeessaa walitti fidanii waaltessanii afaan sanaan. Argiteni. So amma adnaan afaan wanta haasaa hundi keenya iyyuu weellistoonni maaliif argite dirqa malee afaan Oromoo weellisuu qabna. Eenyuun nu dhagaa Oromoon nu dhagaa waan ta'eef. Sanaaf waan gurguddaa jira achi keessatti waan qabu hedduu adnaallee qabxii gurguddaa sii kaaseera. Isa kana walitti cuunfiitii jarjaraan akka hin goone siin jechuuf kana si hubachiisuu barbaada. Asirratti dabala kan addis. Yaa dabaleef. Adeeroo kiyya ani arrumanteena si arge eenyu jaamboo jette. Yoote. Uffaa waanuma kanaahu Hundeedha maqaan dhaloota koo. Asan rakkina qabu waanuma kanaahu yaaddee asiin nu wajjii marachuu keetiifillee nuti waan akka faayidaan qabnu bar amma anis faayidaan qabu addisuun faayidaan qabu Anwaar Amiin hundinuu waanuma kana yaaduu keetiifuu galatoomis hin jaatu qofa. Baay'ee. Isin illee hundi keessanuu galatoomaa garuu jechuudha. Annawuma gisee naasoo naafaa naasoo hin jaalatu. Joote jaarsi yaadatu ture. Waan isin jechaa jiru waanuma kanaahu itti yaaddee gochuu keetii fi galatoomii isin jedhu. Amiin jedhu kanuma wanni biraan jiru. Talammataati. Wanni nuti akkatti sitti haasawaadhaa jirruuf wanni nuti akkana sitti waywaachaa jirruufi baga dhuftee nu wajjin mari'atte. Nutis immoo yaada qabnu si kanneen jirra. Hamtuutti hin fudhatinii akka ati gartee boru nama guddaa taatu barbaanna. Akka gartee seenaan kunis hin banne barbaanna. Nuunti keenyaa hojjechuudha. Amma si gala kanaaf amma addisuu karrayyuu maal jechaa jira. Inti jarjariin itti suuta deemi jechuun suuta deemaadde koree sidira jette haloo daawwedha. Rabbi fayyaa haalaatu rabbi umrii adeerisu. Jacha kana sitti himaadhaa jirra. Waan boru itti suqomannu san
ammaan tanis itti himaadhaa jirraa jechuudha. Atis waan wanni ati hojjettu kuni akka gartee sammuun ta'e itti gammaddee yoonif duutellee laalama si galee yoo duutellee jechuudha. Sheenaatti hin qabdu jechuudha. Osoo duutellee jechuudha. Sheenaatti hin qabdu. Maaliif waan dhugaa tokko hojjette jechuudha. Waan sirrii ta'u. Lafa kaajjette seenaa ta'e. Eenyutu waan kana dalage Allahu alam isiniif guruppii mataa kan isinii qabdan. Kanaafi nutis wanni akkatti gamana utaalaadhaa tuttuqaadhaa jirruu fi abaluu dubbisii. Amma barreeffama keessan amma akka jirutti yookaan zeeroo siraa ta'uu danda'a. Hoggaa amantaan daakuu dubbiste. Kiloolee beelbaa jechuun hoggaa elfee dubbiste. Hoggaadhaa paasteree nyumoo. Abbitoo dubbiste. Hoggaadhaa Abbabaa Bushuu dubbiste. Hoggaadhaa gartee Daani'eel Taaddesee fa'aa dubbiste. Wanni kun hundinuu si harkaa zeeroo ta'aa jechuudha. Ganaa ediitii gochuu qabda guututti. Kanaafuu dubbisi namoota seenaa beeku. Indaa'uun isa qofaa miti. Wanni illee dubbisi eenyu biyya keessa jiraame har'aan tanaa ulaalaatiin ture. Gammachuu Magarsaa. No, biyya keessa jiran. Yaa sirri beekanni guututti. Isaa hojii gattaa'ee haasa'i waan gootu. Nuti wanni ati itti as bahuu qabdu waan gartee ulfaataa ta'uu qabaa. Kaakatee mataa gubbaa kaayyannu. Jootee Tulluu yeroo tokko keessaan illee naasofna keessattuu tartiiba waan sana asirratti nuti gorsuudhaaf yaada illee jiraata. Ammoo waan amma siin jenne qabxii qabadhu namoota odeeffannoo sii kaafnellee karaa iitii wayii amma neetwoorkii jira beekte warra Ameerikaa jiru karaatti argachuu dandeessu jira warra Minisootaa jiru karaa addaan argachuu dandeessa warra diishii jiru karaa argachuu dandeessa lakkoofsa bilbila isaanii argachuu dandeessa salphaadha amma teeknooloojiin. So sanaafi utuu fagoon jooriin warra biyya keessa jiran immoo deemtee oodiyoo sagalee isaaniillee rikoordii godhi kaa'ii sagalee isaaniillee rikoordii godhi kaa'ii maaliif wanti sun sagaleen isaadha waan ta'eef jechuudha. Sanaaf isa sanan sitti immoo barbaada sirboota isaaniillee sirriitti waan ka'uu qaban albamii irra jiranii qabiyyee isaanii walumaa gala cuunfitee gama sanaallee kaa'uu dandeessaa. Sanaaf fayyaa ta'iinsiin jechuu barbaada. Asuma irra turii namni nama seenne nagaa fuuna yoo yaadi dabalataa jiraate maayikii keemiyuutii godhadhu warras gubbaa jirtan fayyaataa warra dubbistanii. Yaada nuti haasofne kana irratti yaada isaa lubaa. No, fira zariuni namni kun fayyifama Ismail namni. Eko dubbadhu ish. Dubbadhu yaa. Wanti jechuu barbaadu akkam dhugaa dubbachuu hundi keessan. Okay. Galatoma. Duraan dursa galatoomaadha. Anis kanani isinitti dhiyaadheef irra caalaa. Ani waa beekeetiin osoo hin taane kanan barreeffama kana jalqabeeyyuu ani beekeetiin osoo hin taane kaka'umsa mataa kiyyaatiin garuu beekumsa dabalataa nan argadhaayi. Boriif namoota itti dhiyaadhee seenaa kana qoradhee nan bara waan ta'eef wanti hin danda'ama jedhe numa danda'ama jedhee duubatti hin deebi'uuf kaka'umsa godhaanan itti seene malee beekeetiin miti jechuudha. Artisti Zarihuun Wadaajoo dhalatanii guddatanii barnoota isaanii eessatti akka xumuran darasii hin beekuun ture. Garuu ittiin seene yeroo nama wajjin haasa'uuf deemu gaaffiin nama sana gaafadhuu waraqaa irratti galmeeffadhe deemaan. Sana booda rikoordii bilbila kiyyaa nan godhadha. Achiin galee tanan kanan barreessirra idiit godhee babarreessaan akkasiin barreessaa jirra nuti. Hiriyaa kiyya wajjin jechuudha. Kanan akkasuma isinitti dhiyaadheef illee isin artistootadha beekamoo isaanii wajjin walitti dhufeenya qabdan namoota seenaa isaanii sirriitti beekan illee beektan nuti immoo dhaloota boodaadha. Otoo nuti amma sa'aatii kana nama amanuun hin ulfaata biyya keenya keessatti. Otoo nama tokkoon seenaa kee barreessa jettee maal narraa goota jechuu danda'a. Hamma anaan barutti. Ani immoo dhaloota ammaa waan ta'eef namni na beekuu dhiisuu danda'a. Garuu kallattii kanaa yoo walitti dhufne ijoolleen aartii akkasii ka'aa jiru. Ijoollee kan haala kanaatiin
barreessisiisuu qabna jettanii yoo isin nu quunnamsiistan seenaa nama tokko mitiiti seenaa artistoota Oromoo hunda barreessuu wanti duubatti nu deebisuu nuun jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf hawwiin kiyya seenaa dhokatee hafe nuti seenota irra caamma ofitti kaannee seenota irra deemaa jiru hedduutu jira. Seenaa artistoota Oromoo bichaa miti seenaa Oromoo danuutu jira. Lafa kana fiilmii tokko kan hin barreessaa jiru dabalataa fiilmii tokko fiilmii afaan Oromoo. Fiilmiin sun shoortii muuviidha. Fiilmii gabaabaadha jechuudha. Fiilmii sana gaafa inni ba'e guutummaa isaa karaa keessaa addisuu karrayyuu amma fooloo walii deebisneera. Keessaan sin erguu nan danda'an. Fiilmiin sun waggaa 150 duubatti deebi'ee barreessaa jirra nuti. Ofii kiyyaa kireet goonee waggaa 150 dura maaltu ta'e jaarraa tokko walakkaa duraa kaasee Oromoo irratti maaltu ta'e kan jedhamu. Kanaaf yoo nuti jajjabina akkasii arganne garuu wanti duubatti nu deebisu gonkumaan jiru. Akkuma artistoota keenya kaleessaa aartii Oromoo ol kaasuu fi seenaa Oromoo ol kaasuuf wanti tokkuma duubatti nu deebisu hin jiru. Dha'ichaaf reebichii fi hidhaan tasa duubatti nu deebisu nu. Hidhamneedhuma baanee barreessina. Kanaaf sinitti dhiyaannaa namoota kana boloonaa deebistanii bilbila kosinii erga hunda keessaniifu namoota nuti quunnamuu qabnu yoo dubbistan nuti asii kaanee Wallaggaa deemne Wallaggaa irraa Harargee deemne Booranaa deemne namoota kana qorachuuf duubatti illee deebinu. Dhugaa dubbachuuf hin qorannaa hin barreessine. Kitaabota danuu barreessine lafa keenya dhalootaaf. Kanaaf kanan sinitti dhiyaadhee nuti dhaloonni amma ijoolleen Oromoo jechuudha. Gaafa nuti ilaalu nuti waan tokko asirratti dhiifama galatoomii fayyaa ta'e horii buli fiilmii Hafnaaniin waan tokko yaadadhe fiilima I think amata 7-8 waanuma akkasiiti. Kanii barreessee jira iskiriptii guutuutti kanii barreessee jira siifin ergaatii isarree irra diriirta garuu sa'aata kaayif walakkaa deema. Gabaabaadha. Sa'aata kaayif walakkaadha. Waa'uma seenaa Oromooti. Dhugaa rabbisitti si garsiisuu danda'a. Iskiriptii isaa guutuutti siifin erga. Achitti daleete. Waadaan si gala. Kunillee addaati. Kana irratti immoo namoonni Oromoon keenyaan nu gargaaruu qabu. Siifin erga. Nan jaalladha natti tola. Yoo fiilmiin dalaga jennaan yaadadhe beekte iskiriptiin ani amata 10 dura barreesseetu taa'aa jira. Akkaan godhe wallaalee. Akkaan dalaga wallaalee jechuudha. Hin beeku. Barreessuu ija malee. Wantoota akkasiitu jira. Kanaaf jedhee akkanaan ta'u rabbisuu musaa duuti. Harka tokko lafa kaa'ee harka tokko qabatee tokko harka tokko jira. Wallahi. Amata 10 immoo amata 8 dura kan barreessee jira. Iskiriptii ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Fiilima beekaati. Wanni muuvii ajaa'ibaati. Seenaa Oromoo irratti aadaa Oromoo irratti jechuudha. Akkasitti yaada feesbuuk fi obboleetti kiyya. Ismail kana dubbisa. Ismail yaada qabaa jedha tarii yoo jarjara qabaate. Ana waari maaliif? Harka sii dha'uu irraan mala sii dha'uu wayya jedheetti baran akkasumas beekta. Akkam nagaa jirtu. Kanaaf itti fu. Nagaa jirta. Maybe sagaleen.